Kuffisa. Dhimma baasa. Jirtu. Jirtu. Jirra. Eeshi amma waan isin ajaju hundumaanii raawwachuu fi qophiidha miti. Waan isin hundumaa raawwachuuf qophiidha. Kanaaf amma waan isin ajaju kana inni raawwachuu jechuudha. Kanaaf cidha qopheessee waan hin jiruu fi horii coccoomoon qalamanii qophaa'anii waan jiranii fi namoonni dhufanii akka isaan cidha kanarratti hirmaatan tola utuu waa tokko hin baasin kaffaltii tokko kan hin qabne dhufanii akka isaan cidha kanarratti argamanii dhaqaatii namootatti himaatii kottaa. Tolee mootii. Ammoo barii kan akka dhufe. Ergamoota mootii. Maal barbaadan uffatni babbareedoon ni jiru ilaalladha. Ilaalladha baay'ee bareeda fuuldura qoraatina. Ilaalladha. Maal barbaadan? Cidha qopheessee cidha bilbila isaan ta'e irratti akka hirmaatan sin affeere. Cidha kanarratti argamuu hin danda'u. Kanaafuu ilaalladha. Si bitaadha. Baay'ee bareeda. Si ta'a bara. Ilaalladhu. Ilaalladhu maal taatati? Ilaalladhu maaloo. Maal barbaadan? Cidha qopheessee cidha kanarratti argamuu hin danda'u. Deema kunuun deema. Ergamoota mootii. Waan barbaadanii dhuftan horiiwwan coccoomoo ta'an jiru, hoolonni jiru, re'oonni jiru, ala dirreerra jiru waan ta'eef deemetan isiniif fida waan barbaadan natti himu. Mootiitu cidha qopheesseera. Cidha kanarratti akka hirmaattan sin affeeree jira. Yoo cidha ta'ees cidha keessaniif kan ta'u hoolota, re'oota akkasumas immoo horiiwwan coccoomoo ta'antu jiru waan ta'eef ala dirreerra jiru deemetan isiniif fida waan barbaadan natti himadha. Inni bilisa waan ta'eef kottaa sin affeeree jira mootiin. Hojii baay'ee qaba. Cidha kanarratti argamuu hin danda'u. Yoo bitatu ta'e immoo bitadha yookaan immoo deema. Ergamoota mootii. Maal barbaadu? Mootiitu cidha qopheesseera. Cidha kanarratti akka hirmaattan sin affeeree jira. Mutoo dheenyatti gara godhanne cidha roortu cidha kanarratti hirmaachuu dandeenyu. Deema. Bilisaan Deema. mootii hunduu didanii. Itti himtanii dhuftanii? Eeyyee. Dhufaa jiru? Hin didan. Hin didanii? Ani waamicha kana tola waamee kaffaltii tokko kan hin qabne akkasitti kottaa hirmaadhaa ittiin jedhee hin didanii? Isin waan kana caagotanitti natti fakkaata gaafan taa'ee fuula keessan kana ilaalu ammas irra deebi'aatii dhaqaatii wanti kun tola gatii baaftanii qabdanii tola bilisa kottaatii hirmaadhaa isiniin jedheera ammas irra deebi'ee nu ergeera mootii jedhaatii itti maka. Tole mootii. Deemaa gaadafaatii. Ergamoota mootii. Egaa bitanii miti uffata hidhammaa kana ilaalladhaa. Gatii isaa duraan baay'ee gatii. Ilaalladhaa. Maal barbaadan? Cirri kun bilisaa Cidha hidhammaa kanarratti argamuu danda'u. Isin jennee isin dhageessanii deema. Hojii dhabdoota waliin deema. Deema jedhee. eenyudha? Ergamoota mootii. Egaa bitanii miti horiiwwan kolbe nama gaabbisiisu. Horiiwwan coccoomoo ta'an deemetan isiniif fida maal akka barbaadan Zadha. Maal barbaadu bilisaan kottaa irra deebi'ee sin affeeree jira mootii. cidha kanarratti argamuu hin danda'u. Siin jedhee bitan deema. Eenyudha immoo? Ergamoota mootii. Maal barbaadanii dhuftan? Mootiin cidha qopheesseera. Cidha kanarratti akka hirmaattan sin affeeree jira. Maal nu tolchaa tokko isinitti hime isin nama dhageessan immoo maal isinii achi deeman? Mootii. Maali kun? Ergamoota jaallatanii jala ajjeesan. Eeguee! Maali kun? Fixa! Jirta! Mataan! Fixa iddoo kana. Eenyu isaan?
Dapat ariitiidhaan namoota waamicha tola waame kana ajjechaaf guddaa eegdota kana irratti raawwatanii waan jiraniifi ariitiidhaan waan isin jiru raawwatu dhaqaatii bakka isaan jiranii wajjin iddoo isaanii wajjin jiranii wajjin barbadeessaa. Raawwatanii maal godhagaa kanaaf amma si gaalumaan isin ajaja waan inni isin ajaju kana hunduma isaa ni raawwattu jechuudha. Mee qophiidhaasi? Mee qophiidha? Qophiidha. Digiggala kamaal joo bakka kanaaf warra karaa irratti gataman warra barbaacha hin qabne namni kan isaanii yaadanne namni quba isaanii kan hin qabne eenyuyyuu kan hin qaqqabne ija namaa keessaattis kan hin argamne akkas karaa guddaa kana irratti achi baati joo akkas ilaala akkas achi baati waama dhagaati namoota baay'ee jiraachuu danda'u karaa irra ilaalaa deemaa kaa maaloo dabaa kaa. Mootii cidha qopheesseera. Cidha kanarratti akka raawwatan bilisaan sinaaf hiriiree waan jiru koottaa cidha kanarratti inni kun guddaa ta'e bakka duratti namni bilisa. Maal jechuudha? Mootii kabajaa dhibaa jira. Kottaa nama gammachiisa baay'ee kottaa deemna. Akkas kaakunoodha laala akkas dhuftanii akkuma isaan dhufan kanatti galma guddaa kana keessa hiriiranii haa ta'anii akkuma isaan ta'an kanatti nyaati dhugaatiin coomni garaa garaa qophaa'e kuni yaadatamuuf kaajoo hiriirsisaa teessisaa bakka galma keessa bakka qophaa'e sana keessa dhaqaati hiriirsisaati nyaata barbaachisu dhiyeessaa fi wantoota dhangaa qophaa'an kana. Akkami haalli isaanii bareedaadha keessummeeffamaa jiru miti amma xiqqoo ishee gadi bu'ee ilaaluu barbaadeeraani kanaaf wajjiniin sochoonee gadi buunee ilaallu wajjiniin ilaallu gadi buunee wajjiniin ilaallu haala isaan irra jiran kana uffata gaddaa uffattee waamicha cidhaaf waamamte kana keessa teessa uffata cidhaaf hin taane keeyattee as teessa kanaaf ishee kana baasaati achi baasaati gara boo'ichii fi ilkaan qaruun jirutti boodhicha keessatti gadi darba ariitiidhaan dab warri waamamanii baay'eedha warri waaman immoo yartuudha.
Obuliko malipatali duda, malipatali duda, surabezi chamata, gotani ke shivaha, inamayua ekenifne, inamayua ekenifne, takabadi sake jalane. जगने जितरी आज के गरसा को तू इंदरबा उंटू जितरी आज के गरसा को तू इंदरबा उंटू जितरी आज के गरसा को तू इंदरबा उंटू Obuliko malipata malibuta, malipata malibuta, sora binesi chamatata, gotari ke shiva, inamayua ekenifne, inamayua ekenifne, takabadi sake jalane. जगने याद के गरसा को तू इंदरबा उंटू याद के गरसा को तू इंदरबा उंटू
malee